Kota seenaa laayivii irratti waa'ee siyaasaa biyya keenya haasofnaa, waa'ee biyya keessa deemaa jiru kana haasofnaa sin jedha. Innatti fiigaa dhufte kun gurbattii walaamoon kun Jimmaa Yuunivarsiitii jedha wanni barreeffatee jiru. Wanti naasa'u Yuunivarsiitii miti nama kutaa lama barateen fakkaatu jara keenya rabbii jedhaati. Naamusa keessan eeggadhaa. Jimmaa miti mataa keessan bakka buutu. Wallaahi waa hedduu natti jijjiirameen. Wanti duraan haa qabsaa'amu jedhee wajjin ijoollee waliin qabsaa'a tureef namni hedduun itti dhumee dabarfateef hedduu tokkotu caalaatti badaa dhufe jecha. Hawaasni Oromoo haguma duraan kabajaa keenyaa hawaasa wajjin nagaa qabu, hawaasa gargaaru, hawaasa fayyadu tuqamuun qabu hin jedhe. Garuu miidiyaa irratti ol baatee waggaa 48 waggaa 45 himattee gurgura guddaa hojjetaa jira tana mana akka mataa kootiitti. Doktor Abiyyi waan ol baasaniif dhiiseeti waan namni eegan ol beelaqee itti hojjetaa jira tan beeka akka mataa kootiitti jedha ragaalaa. Doktor Abiyyi gatii waan Oromoon fayyadne hojjetee nan Oromummaa irraan bahu. Maal gobanaa yabbaa machaa hawaasni guutuun irratti walii gala akka inni bakka isaa bu'u. Inni garuu bakka bu'an jenne hagaarraa. Isin immoo hawaasa keessan miti haadhaaf abbaa keessan deebinee yoo gaafanne akka mucaan keessan kun bakka isin bu'aa najjinaa jedhu. Najjinaa. Sirni humnaan ayyaana si fudhachiisaa kun sirna nafxanyaati akkasika. Humnaan ayyaana kan fudhadhuun kan nafxanyaati by the way. Humnaan ayyaana kan fudhachuun nafxanyummaadha. Abbaa irrummaa jecha. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Jimmi akkaataan isiin irratti dhaabatte sulxaanetiin Jimma takka ammoo steetiin Jimma jedhamu sun akkin irratti dhaabate shanan gibee jedhama miti mootummaa shanan gibee inni sila isinitti hime sana jecha. Mootummaa shanan gibee isa isinitti hime sana. Mootummaa gibeen gama jiru shanan saati Jimma limmuu saqqa guumaadhaa fi goommaa jecha. Kun shanan kuni mootummaa shanan gibeeti. Mootummaan kun duraan akka isinitti hime naanna'aa ture. Gaafa dhaabatu Jimmarra gaafa dhaabatu immoo sababa islaamummaatiin dhufee dhaabate jecha. Maqaa islaamummaa irratti dhufee dhaabate. Kanaaf wanti yeroo hedduu waa'ee islaamummaa irratti silallee obboleessi kan Ammaar dubbatee ture. Islaamummaa irratti isaanii fuulan kennan waan jedhu wayii. Dhugaadha islaamummaa irratti qaldiin hin jiru gama sanaan maali jennaan biyyattiin gaafa dhaabatu islaamummaa irratti dhaabatte gatii ta'edha jennaan jecha. Kan kana fakkaata. Qabxiin afraffaan immoo waa'ee gootota Jimmaati. Gootonni Jimmaa abaluu jennee himuudhaafi in ulfaata maaliif nama hedduudha. Hedduu sana keessaa immoo akka seenaatti warra as ba'ee mul'atee jedhe. Nama muraasan kaasa. Nama muraasa. Fakkeenyaaf fagoon dhaqin Abbaa Jifaariin fudhu. Abbaan Jifaar Oromoon Itoophiyaa keessa jiru kan Musliima ta'e guutuun irratti walii gala akka isaan abbaa isaanii ta'an. Abbaan Jifaar qofa miti Abbaa Mu'aazii, Abbaa Ammaarii, Abbaa Yuusufi, Abbaa Ibraahimii, Abbaa Oromoo hundaati jecha Oromoo Musliimaa especially. Maali jennaanii Suudii Arabiyaa kana gaafa dhufnee jenne hattaa bakka qubsumaatti illee waa hedduu wanti gargaaramnu maqaa isaaniitiin wanti gargaaramnu hedduutu jiraata jecha hattaa yeroo hajjii fi kana nama Rabbi birallee waan gaarii kaa'atee jedhe. Nama gootummaa isaanii biyyilleen hubateef jecha. Nama gaafa Minilik addunyaa cabsaa ture sana. Gaafa Minilik akkasitti Harargee nama miliyoona meeqa daaraa godhe sana. Gaafa akka sana waraana Azulii irratti yookiin immoo Arsii irratti waggaa 9 continuously suddaan hin citin waggaa 9 waraana lolee Arsii cabsuu dadhabee irra gattaa'ee cabsuu dadhabee boodarra gaafa cabsu namuma afaan Oromoo haasa'u dhalatuma biyya sanaatti ergee waliin cabsisiisee ka'ee harma muraa aanolee wanta jedhamu sana hojjete. Kana jennaani zamana sana gaafa akka sanatti dubbiin hamaan deemaa ture sana Abbaan Jifaaraanii wanti hamaan akka dhufaa jiru isaanii gale jecha. Lola Imbaaboo The Battle of Imbaaboo jedha kitaaba history kutaa 10 irratti waraana lola Imbaaboo jedhamu irratti akka malee nama fixee jedhan Gobanaa Dacee. Gobanaa Dacee dhalataa Shawaati silaanni Oromoodha. Sana booda waraana Minilik deeggara kan Gobanaa Dacee maaf nu dhibama? Fitawraarii hafta gorgis dinagdee Oromoo miti hafta gorgis dinagdee jechaan abbaa waraana Minilik jecha. Minilik mataan isaa waraana samaan eejuun godhisa miti kana eeju. Hafta gorgis dinagdee tajaajila. Fitawraarii hafta gorgis dinagdee kan abbaa waraana guutu inni mataan isaa የጦር ሚኒስቴሪidha. Makalaakaa ministeerii jecha. Makalaakaa ministeeriin gaafa sana ture zamana Minilik Oromoo ture jecha hafta gorgis dinagdee ture. Kana jennaani zamana sana keessatti zamana Oromoo cabsuudhaaf irratti ramadame sana keessa Abbaan Jifaar mala dhabani. Mala laalanii gaafa dhaban malli jiru khalas tokkicha kana qaalichi kun akka tasgabbaa'ee biyya kanan diine innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla sana. Keessa deemanii akka Harargeetti nama Oromoo mancaasanitti akka Arsii irratti nama Oromoo mancaasanii harmarraa ciranii harkarraa ciranii daaraa godhan sanatti Jimmatti deebi'ee dhufee ammas akkana gochuutti
sila sulxaanetiin Itoophiyaa keessa jiru kan muslimaa hundi daakamee ture gaafa sana jimma gama boodaa kana dhufan jecha minilik eega kan Harargees xumuree kan azulii kana irra utuu jiru waraana arsii irra utuu jiruutii gama saayidii biraatiin jimmaan dhufe amma gaadhumarra gaafa malli dhabamu khalas mala baasan jecha malli isaan baasan maa inni laa yoo kana waraanatti deemne dhumuu keenya dhumuutti immoo muulaan ufa kennanu hamma of addaraajjaanee humna argannutti mootummaa nageenyaan jiraachuu barbaannaa gabbaran galchina jennee jiraannaa waan jedhu yaada dhiheessanii yeroo minilik dhufu minilikiin simatanii simannaa sana booda khalas gabbarri siniif ergama hawaasa kootti hin bu'inaa jedhan abbaan Jifaar hawaasa kootti hin bu'inaa hawaasna koo nagaa isaatiin manna amantaa isaa utuu jalaan diigamin amantaan isaa utuu hin jijjiiramin afaan isaa utuu hin jijjiirratin nagaadhaan habaratu waan jedhu irratti wal ta'anii akkasitti waan sana ofirra dabarsan jecha tokko goota akka abbaa Jifaar kanatu jira jecha gama amantiitti gama sabummaatti hawaasa sana hunda dhumaatiirraa kan baraaran lammaffaa immoo gaafa gad deebine sanaa asitti gaa jeenota hedduu ture hatta warra akka abbaa Joobir fa'i abbaa Joobir jechaan ilma abbaa Jifaari abbaa Joobir abbaa Jifaar jedhamu abbaan Joobir mootummaan abbaa Jifaaritti aanee bulfamaa dhufee isaan irra ga'ee ture gaafa sana kan Haayile Sillaaseen aangoorraa isaan darbatee bara 1938 fakkaata 38 toora kana jecha aangoorraa darbate gaafa mootummaan Jimmaa dhume jecha mootummaan Shanan Gibee gaafa inni irratti goolabame gaafa inni aangoorraa isa darbatu abbaan Joobir aangoorraa darbatamuu isaanii hubatu mootummaan keenya kufeera jedhee gaafa qaallichi biyya dhiisee biyya ganee biyya irraa ba'u Haayile Sillaaseen biyya dhiisee biyya irraa ba'u namni waraana qopheessee waraana sana makkataa ture waraana sila alarraa galee sana deebisaa ture akka Oromootti tokko abbaa Joobir fa'i jecha waraana jaaree kan deebisaa ture amma garuu kitaaba histirii irratti barannu baandaa jedhamanii barreeffamaniiru maqaan isaanii baandaa jedhama abbaan Joobir baandaa jedhama baandaa warri jedhamu gaafa sana Oromoota dhaabbata guddaa dhaabanii Itoophiyaa tiksuudhaaf biyyattii kana hambisuudhaaf jecha ummata Xaaliyaaniin lolan sanatu baandaa jedhamu turani maali ennaan Oromoo gotii ta'anidha sana booda Oromoon kan inni wanni Itoophiyaa jedhu isaaniif ga'e jecha kan itti dhumu nuti kan lafee itti kaffalu nuti kan itti caccabu nuti kan itti faarfamu immoo warra sirna nafxanyaatiin deemu abbootii gubbaarra jiru kana ennaani maaf Oromiyaa waan jedhu lafaan kana wanta jedhamullee hatta qabsoo sana keessa ture jecha abbaan Joobir jarra keenya wanti kuni waan Mu'aaz Mirqaaneetuma haasa'aa jiru miti kitaabban histirii keessa deemaatiin argattu kitaaba Ahmad Diin Jabalee dubbiftan sana keessaa haga tokko seenaalee Jimmaa tokko irraa argattu maali yennaan seenaan sun akka waliigalatti musliima Itoophiyaa guutuu dubbata gatiteedha innaan jecha seenaa abbaa Jifaar faa tafsiilaan dubbatallee akkatti wanni sun seenillee islaamummaan achi galee jedhe kana hunda dubbata jecha sana malees histiriileen Itoophiyaatti barreeffaman haa jallatanu haa dabanu waan kan of keessaa qabu jecha sana malee immoo zamana keenyatti deebinume jara akka abbaa Jifaar jara akka abbaa Joobir dhiifne gootota Jimmaa jennee hayye kana ennaani wanti dhufe maa inni seetan zamana kana keessaan haasaan kan keenatti bareedu haasaan kee jiri waan jedhu dhufe miseejiin irratti barreeffamaa jira loqoda Jimmaa nuuf hin galu waa tokkollee loqoda Harargeetti jijjiiri inshallah kana gaa dhimmicha xiqqoo si dhimma Jimmaa waliin wal qabatu gatiiteedha ennaan sanaafan ibsuu barbaade kan inni ibsuu barbaade immoo seenaa kana wallahi nama biraatiif mitiyan warra maqaa Jimmaa himatee Facebook irra taa'ee nama arrabsuuf kan ibsuu barbaade maali yennaan Jimma maal akka isaatiin beekanu isaan Jimma biyya hammam guddoo akka isaatiin beekanu Jimma kana wama isaan fa'i abbaan isaanii fa'i ijaaretti fakkaata lakki abbaa isaanii miti abbootii gurguddaa ijaare abbootii gurguddaa warra jajjabaa warra dhugaatti kabajaadhaan malee tujaare jecha yeroo ammaa kanatti warra silaa koomitoota bakka bu'oota muslimaa jedhamu keessaa warra akka Ustaad Ahmad Diin Jabal leenca goota biyya sana keessatti hin jira jedhamu lafa kana nuu kenne jecha numa keessaa ba'an isaanis sana bira nagad dabarfatame Ustaad Raayyaan lafuma kanarraa dhufani wanti immoo nama ajaa'ibu namni gammaatti seenaan isaallee hedduun dubbatamne obbo Tamaam Abbaa Bulguu xabaqaa gaafa sana koomitoota keenyaaf dhaabatanii turan warra waan gurguddaa hojjetanii jecha waan gurguddaa biyya sana keessa namni daffaruu sodaate eenyutu xabaqaa ashabbaariidhaaf dhaabata jedhamee sodaatamaa ture obbo Tamaam Abbaa Bulguu garuu lakki yoo hidhamuun dhufes lubbuu kaffaluun dhufes hin kaffalama jedhanii itti galan jecha xabaqaan gaa wanti isaa silaa eegamaadha hamma tokkotti so kana jecha wanni jiru obboleeyyan keenya Jimmi
magaalaa guddaadha, magaalaa goota qabu, biyya goota hedduu hagammaattis as baasee jiru, biyya ganaas inshaallahu ta'ala goota hedduu baasuudhaaf taa'u. Kana jennaani nam tokkoffaa bakka kanarratti waan hin jechuu barbaadu an nama salphisuudhaaf miti, saba biraatti bu'uudhaaf miti. Walaakin namni saba Oromoon taane Jimma keessatti dhaladheedhaaf waan arge haasa'uutu dhiisee gaaniitti fakkaataan dhimma Oromoo kana keessatti. Dhimma mataa ofii haasa'uun mirga isaati. Dhimma Oromoo keessatti garuu waa haasa'uu hin danda'u jecha. Maali jennaan dhimmi Oromoo qabata gatii ta'eedha. Lammaffaadha immoo namni seenaa Jimmaa hin beeyne, namni safuu Jimmaa hin beeyne, namni naamusa Jimmaa maal Jimmatti maal jara keenya dhugaa walitti himna, mee dhaggeeffadhaa, mee dhugaa walitti himna. Namni macarrashaa ena nyaata nyaatu quba sadii nyaatama akkasuma akkam, mee dhugaa rabbii komantii irratti mee yaada kennadhaa. Quba sadii nyaatama akkam nyaanne, quba shaniin hin nyaatamu nyaata jecha, safuurraa, qaanfachuurraa, nama ofirraa eeguurraa jecha. Hawaasa silaa quba sadii nyaata nyaatu kana nyaanni kan kee kana bira ol dabarfatee jennaan, nyaanni kana bira ol dabarfatee jennaan maal hin borcite moo hin nyaatte siin jedhama. Hawaasa kana keessaan be'e jedha ol be'ee afaan baala gummaatiin nama arrabsaa, afaan salphinaatiin nama arrabsaa, afaan karaa irratti namni namaan jechuu qaanfatu, afaan daangaa darbeen nama arrabsaa. Hawaasa kana keessattan guddadhee an ilma hawaasa kanaati jedhee wanti nama dhibu hawaasa kanan bakka bu'a siin jedha. Subhaanallah, wallahi hawaasa kana bakka buutu ati abadan, hawaasa Jimmaa bakka buutu abadan. Maali jennaan hawaasni Jimmaa hawaasa gaafa nyaatallee nyaachuudha jedhu quba sadii nyaata nyaatee kana bira nyaata ol hin dabarsu jecha. Kana bira ol dabarsee jennaan nyaata keessa fiide moo hin nyaatti naan jedhu jedhee qaanfate jecha. Saalfii qaba, safuu qaba. Dhufeeji immoo afaan baala geetiin bilginnaadhaan nama arrabsaa. Anachi keessa hawaasa sana keessaan be'ee jedha. La abadan ati Jimma miti. Mata naannoo kan kee godina jedhamitiiti. Naannoo kan kee mana ollaa keetii dhiisi. Mana keessan bakka buutu, mataa kee qofa bakka buutaati. Mataa kee qofa. Nuti hawaasni Jimmaa jedha, hawaasni Jimmaan jedhin. An abaluu jedhi. An abaluu jedhi. Maali jennaan hawaasni Jimmaa hawaasa safuudhaan barame jecha. Hawaasa akka keetitti haasaa tartiiban qabne, haasaa miizaanan qabne haasa'u miti jecha. Kana innaan obboleeyyan koo warri Jimmaan bakka buutanii Jimmarraa haasofna jettanu Jimma isinirra guddoodha wallaahi. Jimma hedduu isinirra guddoodha. Hiriyaa keessan miti Jimma. Jimma wama isin sa'a barbaaddanu kaatanii irraa deebiftanu waan isin yoo dhiftan Jimma kootaati dirmadhaame maal ma situ dirmate Jimmaan warraa deebisaa jira. Jimma seenaa kabajaa qabdi akka hawaasa Oromootti jecha. Kutaalee Oromoo keessatti kabaja qabdi akkuma kutaaleen biraa hundi kabaja qabu. Akkuma Harargee seenaa Oromoo keessatti kabaja qabu Jimma kabaja qaba. Akkuma Booranni kabaja qabu Jimma kabaja qaba. Akkuma hundinuu kabaja qabu Jimma kabaja qaba. Ati immoo hadha maal godhaa jirta? Akka waan Jimmi safuu hin qabne, akka waan Jimmi kabaja hin qabne maqaa Jimmaa himataa safuu Jimmaa cabsaa gabbuusaa jirta jecha. Ati anakka ilma Jimmaa tokkotti siinan qaanfadhaan, siinan saalfadha. Wallahi nan qaanfadhaan. Innati afaan kan kee kan hamma baname kana wama gaariin baafne wama ajaamale afaan kana innati haasoftu xiraan jechati dubbattu wallahi xiraan jechati dubbattu asitti mataana jeeqaan sammuu kan koo kana jecha. Kana ennaani Jimmaan miti mataa keessan bakka buutanu, isinuu mataa keessan bakka buutanu shayxanatu isin taphataa jira jecha. Ofiifuu mataa keessan irraa haasa'aa jirtanu shayxana irraa haasa'aa jirtu malee. Kana ennaan jira keenya warri Jimmaan bakka bu'uudhaaf kaapportii uffatanii laayivii irratti ol yaatanu galatooma. Jimma leenca meeqa qabdi? Warri akka Ustaaz Raayyaa, warri akka Ustaaz Ahmad Jabal, Ustaaz Kaamil Shamsuu, innis achuma gaa Iluu Baaborii isaan as ba'anii dubbanne jecha. Maaliif jennaan Jimma isaaniirrallee guddoodhaan beeku kana. Jimma hawaasa jechuu. Jimma hawaasa guddaadha. Hawaasa immoo namni lama bakka bu'u abadan. Hamma hawaasni sun bakka isa buufatutti. Ustaaz Raayyaa abbaa macaa hawaasni guutuun irratti walii gala akka inni bakka isaa bu'u. Inni garuu bakka bu'an jenne hagaarraa. Isin immoo hawaasa keessan miti haadhaaf abbaa keessan deebinee yoo gaafanne akka mucaan keessan kun bakka isin bu'aa najjinaa jedhu. Najjina kunnu miti mataa isaa bakka bu'u sammuu isaa sheexana kireeffatee itti fayyadamaa jedhu. Karaa innaan jara keenya Jimmaan bakka bu'uudhaaf dandeettiin qabdan hundi keessan jecha. Jimma isinirra guddoodha. Jimma haaluma kamiinuu kutaalee Oromiyaa tokkoon illee waliin dhabdu jecha. Jimma akkuma dur nagaan jiraataa jirtu, akkuma dur kabajaan jiraataa jirtu. Maal obboleeyyan keenya maali? Haga Jimma namaa waliin Harargeedhaa fi Arsiidhaa fi maalii waliin nagaadhaaf gammachuudhaan jiraataa jiru baruudhaa fi
nama Facebook irraa waa xibaaru daawwachuu miti bar miilaan gabbuutaniitu Harargee keessa deemuun gaadha bar. Majlisa nan ilmiin itti qaraa jedhee dhaqee waggaa tokkochi taa'ee ture baadiyyaa. Majlisa sana keessa barataa 1,200 ture. Barataa 200 sana keessaa barataan 800 ijoollee Oromoo addaati. Jimma keessa illee naannoo tokko barataa 2 qofatu iyyuu bakka biraarraa dhufe. Barataa 2 qofa Jimma keessa jecha. Ijoolleen 700 fi wa'ii 790 wa'ii Oromoo addaa ture. Amma qaan barreessaa ture gaafa sana. Barataa meeqa 800 Oromoo addaa. Bakki jirru immoo beekaa Harargee keessa. Direedawaa baadiyyaa Direedawaa keessa jirra bakki nuti jirru. Kana jennaani Jimma hagam ummataa wajjin walitti laaqatee jira jechuun na teessee ilaalte jettee haga hawaasni Jimma hawaasa biraatiin walitti makatee tokko ta'ee jiru sii gala jecha. Jimma meeqaatamta Harargee fuudhee Harargee meeqaatamta fuudhee maal hawaasuma Oromoo keessaa yoo baasuu wayitu yaalamaa jira jecha namni hedduun tokko. Kanayyi obboleessi keenya Ammaar ibsuu barbaade wanta kana. Ibsuu barbaade akka jarri kun Jimmaan hin ibsine akka jarri kun Jimmaan bakka hin buune ibsuu barbaade. Wanti immoo akkan taanetti fudhatame. Maybe cibaaraan inni irratti fayyadame cibaaraa nama irratti ambiigiitii yookiin immoo wujimbirii uumu ta'uu hin mala ibsi jecha ibsisaa. Walaakin garuu wanti inni jedhes dhumarra na teessee ilaalte jette dhuguma warra maqaa Jimmaatiin Jimmaa Yuunivarsiitii jedha wanni barreeffatee jiru. Wanti naasa'u Yuunivarsiitii miti nama kutaa 2 barateen fakkaatu jira keenya rabbii jedhaati. Barreeffama sarraa sii gala kan inni Yuunivarsiitii miti kutaa 2 fi 3 iyyuu baratiin jecha. Kana jennaani wanti jennu Jimma warri Jimma irraa deebifne jettanii laayivii irratti ol baatanii waan safuu Jimmaa cabsu waan aadaa Jimmaa cabsu haasoftanu naamusa keessan eeggadhaa. Jimmaa miti mataa keessan bakka hin buutan wallaahi. Sheexaanas ni taphataa jiran isiniin jedheen. Jimmaanis bakka hin buutan kan Arsii irraa bakka buunatan Arsii bakka hin buutan kan Harargee illee hagammaan agarran kan laayivii irratti ol beenamaa arrabsaa jiru kan afaan baalageetiin wal arrabsaa jiru yoo dhufee jedheef alii tokkotu ture jidduu tokko. Rabbi jedhaatiti nama tokko dhaqee itti galaa jiraati ittiin galinaa warri baalageen Jimmaan Arsii bakka tokkollee bakka hin buune walaa arrabsanu jedhe. Akkasitti namni ol dhorkuu danda'u qaba. Alii sun waan gaarii hojjete. Ijoollee Harargee 2-3 kan ol baatu arge dhaabadhaa jedhee laala. Jarri kun iyyuu nu ga'aa jiru. Ijoolleen maqaa balleessaa jiran kun maqaa Jimmaatiin ol ba'ee maqaa Arsiitiin ol ba'ee maqaa Wallaggaatiin ol ba'ee waan hin taane hawaasa keessa maal jechuudha kun. Akka amantaa keessatti amantaan keessi hin eeyyamu akka lammaffaatti Jimmaa miti naannoo keessan sana miti mana keessan miti mataa kee bakka hin buutu jenne sammuun kan kee sheexanaaf kireeffamee sheexanitti fayyadamaa jira jennee dabarfannee jirra. Kana jennaani warri Jimmaan bakka buuna jettanii lafa dhiitaa jirtan Jimmaan bakka hin buutan isin. Maybe profaayilli keessan Jimmaa Yuunivarsiitii jedha. Kun immoo by the way waan hin dhosku miti kun waan hin dhosku miti namni hundi cheeggachuu dandeessu obboleeyyan keenya warri Jimmaa obboleeyyan keenya hundi keessanuu meeseenaati chee godhame. Namni dhufee komantii irratti faallaa deemu ammuma sammaa kana namni komantii irratti dhufee na arrabsaa jiru yoo jiraatan argaan jiran komantii. Na arrabsaa jiru yoo jiraate jedhe seenaati ilaalaa profaayila isaa Jimmaa Yuunivarsiitii jedhe mee'an sobaa haa ta'u. Kuni maqaa biyyaa balleessuudhaaf waan dalagamaa jiru jecha. Hawaasa Jimmaa hawaasa biraarraa addaan baasuudhaaf abadan immoo addaan hin bahu abadan. Maali jennaan hawaasni Jimmaa hawaasa namni hundi lafaa ka'ee abbaa fedhe wajjin addaan baasu miti jecha. Hawaasa akkaataan jiru galee fi jennaan jiraataa jiru. Akkaataan hojii galee fi jennaan hojjetaa jiru. Akkaataan adeemsaa galee fi jennaan adeemsa hedduu keessa ooffataa jiru jecha. Kana jennaan jara keenya. Wanni isiniin jedhu itti rakkatinaa isin warri Jimma irraa waa deebifne jettanii lafa dhiittan. Wallaahi Jimma irraa waa deebisuu hin dandeessan isin. Jimma maqaa guddaa qabdi isinii miti hin jedhee bara nama hundarra guddoodha Jimma akka dhalataas ittiin jedhaa jira. Akka dhalataas itti nama hundarra guddoodha. Akkuma Harargeen Ammaarii fi Munziirra guddoo Jimma Mu'aazirra guddoodha. Mu'aaz isa darree barataa kana isa jalqabe kana mitiiti. Ati isa Yuunivarsiitii galee ba'e yookiin immoo Yuunivarsiitii Jimmaa galee ba'e dhiisi. Ustaazan gurguddaa akka raayyaa bakka buunan jenne jecha. Harargeen nama gurguddaa meeqaatama qabdi ulamaa gurguddaa hayyuu gurguddaa beekaa gurguddaa meeqaatama qabdi bakka buunan jenne hayyoonni sun abadan takka. Maali jennaan hawaasni bakka hin bu'amu jira keenya. Yoo bakka si buufate qofa bakka buuta malee. Koomiteen muslimaa hawaasa muslimaa bakka buuneedhaan maaf bakka buuneedhaan nu bakka buufatee ergate jecha bakka nu bu'aa jenneen. Kana jennaani Jimma simiti dhalataa Jimma hundarra guddoodha Jimma maqaansi. Harargeen dhalataa Harargee tokkoof lama miti nama dhalataa Harargee ta'e guutuurra guddoodha abba fedherra maali jennaan hawaasa hunda keessa jira gatii ta'edha. Beekaan keessa jira wallaalaan keessa jira jabaan jira laafaan jira qabaataan dhabaan jira hundinuu jira jecha. Kana jennaani
akka nama jimmaan bakka bu'uutti safiira jimmaa ambaasaadara jimmaa of hin godhina hundi keessanuu ambaasaadara utuu hin ta'in wallaahi utuu jimma safara keessan dheeyxaniiti nama lama kan isin dhaggeeffatu argattan asitti gaa laayiviidha lafti rabbii banaadha kanaa innaa waan argan haasa'uudhaaf carraan banaa ta'e malee jecha kan kanaa kana fakkaata kana innan jedhu immoo oromiyaa keessa kutaaleen biraa jimmaa wajjin wal bira qabiiti ilaali yoonaan jettan wallaahi an kakadhee waan isinitti himu waan shakkii tokko malee isinitti himu jecha akka mataa kootiittan akka mataa kootiitti kana waa hillan kan koo hunda warra waliin jiran gaafachuu dandeessu oromoo qofa miti an oromiyaa qofa miti Itoophiyaa qofa miti addunyaan guutuun haqarra jiraannan nagaarra jiraannan naaf wal qixxeedhaan hamman jimma jaalladhuun arsii jaalladha harargee jaalladhaan dhibbaraa dhibbatti akka mataa kootiittan akka mataa kootiitti gaafa immoo ati jimmaanan bakka bu'a jettee profaayila kan kee jimmaa yuunivarsiitii godhattee dhuftee yaada bilchaataa utoon ta'in arrabaan natti seente jette immoo gama duddubaatti dhuftee yoo dubbiftee dhugaa jiru siifan ibsa gama fuulduraatti yoo dhuftee immoo I don't care sirratti deebisaa nan kenna yoo barbaachise jecha ati nama deebisaa godhatu taate yoo immoo bakkuma deebisaa sana yoo ngeen dhiisensi bira dabarfadha jecha kana wanti jiru maali jennaani ati biyya guddaa hawaasa hedduu qabu harargee hawaasa miliyoona 20 ol qabu jimma hawaasa miliyoona 5 ol qabu miliyoona 10 ol qabu kana yi bakka bu'uudhaa fiigaa dhufte sitti nafna jecha hawaasa kana hunda miti nama shan bakka buutu mataa kan kee bakka buutu shayxaana sitti taphataa jira of duuba deebii ilaal wanti jedhaa jiruuf kana ennaani kana fakkaate jecha wanti jimmaa fi qabsoodha hawaasa kana waliin wal qabatee jiru garuu immoo kana bira barfannee amma gama qabsoota deemnu qabsoon deemaa jirutti qabsoon Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kan deemaa ture waggaa 5 as waggaa 6 as kan golabbii jalqabaa bara 2018 itti argatee amma haaraatti jalqabame jecha qabsoon kun gaafa jalqabaa irraa jalqabee nama hunda irratti hirmaate wanta Oromootii hunda irratti hirmaatee jira dhugaadha naannoon tokko naannoo tokkorra jechuun kutaan tokko kutaa tokko irratti hirmaachuun hin mala kun immoo maal irratti hundaa'a gaafa jettee istiraakcharaatti bal'ifattee fi hojii ati achirratti hojjechuudhaaf yaalte irratti hundaa'a jecha kana jennaani qabsoo sana utuma deemaa jiru qabsoon kuni 2018 irratti golabbii argate gaafa jalqabaa golabbiin isaa sun maashaallah mootummaan jijjiirame maal namni hundi gammanne tishertii abiyyi uffannee karaa irratti baanee footoo kaanee poosti goone jecha hundi gammade gaafa sana booda utuu deemu dubbiin jijjiiramaa dhufe akka nama Oromoo tokkotti dhugaa jiru nan dubbadhaan waa hedduu natti jijjiirame akka nama Oromoo tokkotti waa hedduu natti jijjiirame wanti duraan haa qabsaa'amu jedhee wajjin ijoollee waliin qabsaa'a tureef namni hedduun itti dhumee dabarfateef hedduu tokkotu caalaatti badaa dhufe jecha hawaasni Oromoo haguma duraan kabajaallee argate ma kabajaa dhabe jecha kana hunda taa'ee ilaaleetan no wanni kun sirrii miti abiyyi dogongororra jira an jedhe akka mataa kootiitti obboleessan koo tokko immoo maybe dhalataa Harargee ta'uu danda'a dhalataa Jimmaa ta'uu danda'a dhalataa Wallaggaa ta'uu danda'a lakki yaannati jette naaf hin ta'u an abiyyitu sirrii natti fakkaataa jedhe maal ta'a Harargee kana keessa normaali barku innis mirga qaba akkas jechuudhaaf anis mirgan qaba akkana jechuudhaaf isinii galee akkuman an abiyyiin dogongoree jira jechuun mirga qabu yookiin abiyyiin sirrii jedhee jira jedhee dubbachuu mirga qabu atis abiyyiin sirrii jedhee jechuun mirga guutuu qabda abiyyi dogongoree jechuun mirga guutuu qabda jecha kana wanti jiru kana ennaani gaafa immoo abiyyi sirriira jira yookiin immoo Jawaar sirriira jira jennee haasofnu ragaa irratti hundoofnee haasofnu kana wanti jedhaa jiru Jawaar ganda keenyatti dhalatee abiyyi ganda keenyatti dhalateedhaaf miti ragaa irratti hundoofnee abaluu kana godhee abaluu kas godhee abaluu kana godhee wanta akkana yoo wanni sun dhagaala yoo wanni kun takhassusa keenya yoo ta'in yookiin immoo waan itti specialize goone waan beekumsatti qabnu yoo ta'in walitti cufnee keenya jara keenya maal taatan ibbo siyaasaadhaan namni jennata galu hin jiru bar maal taatan isin siyaasaadhaan namni jennata galu hin jiru isinii galee siyaasaadhaanis namni ibidda galfamu hin jiru yoo siyaasaan keessatti haqa rabbii cabse haqa hawaasaa dabse malee kana ennaani nuti immoo akka barataa amantaatti haqa gaafa arginee jenne ati jaalladhu feetu jibbi haqa sanan deeggaraan haqni sun utuu mana xalaa tokkotti irraallee dhufe utuu namtichi haqa kana qabatee dhufe Amaarallee ta'e Tigireellee ta'e Guraageellee ta'e hatta kana hunda dhiisi utuu namtichi haqa kana qabatee dhufe nafxanyaa ilaalchaa wal dhabnu baay'ee nafxanyaa ilaalcha siniin jedheen jiraan adeemsa jedheen nafxanyaa jechuun sirna malee sanyii tokko miti gosa tokko miti nafxanyaan nafxanyaa jechaan sirna qawweedhaan buluu barbaadu namtichi nafxanyaa tokko ilaalcha sirriitiin ka'ee dhufee jennaan nan qeebalaan maaliif fakkeenyaaf
diigamiinsi biyya keessatti deemaa jiru tokko tokko ergaman taane of keessaa qabaati nama nagaatti bu'ina nama nagaa eeggadhaa waan jedhamu deemaa jira sirriidha kun namni nagaa miidhamuun qabu tan amanaan namni nagaa miidhamuun qabu garuu namni nagaa kun eenyu duddubarraan qoratamuu qaba wanti sun kana jennaan keessan galuun kana keessa maali jennaan kuni adeemsa qabsoon Oromoo gaafa jalqaba Jawaar bismillah jammaru raayis eegalee gaafa dur abbootiin keenya keessa turan raayis jammaree hagammaatti bakkatti xalaanne yookiin naabni nyaapha jedhama nyaapni carraattiin Oromoo dhawu argatu jecha ofii isaatii waa balleessee kee kaan irra kaa'u kana jira gatiiteedhaaf adda baafatamuu qabu waan jedhu itti amanaan garuu yaadni kun yaada eenyuuti yaada nafxanyaati yaadni kun nafxanyaa yaada kana kaasi nama nagaatu miidhamaa jira isaan baaxilaaf kaasan immoo afanti fayyadama ka namni nagaa miidhamuun qabu waan jedhu abbaan qabeenyaa hawaasaa wajjin nagaa qabu hawaasa gargaaru hawaasa fayyadu tuqamuun qabu hin jedhu garuu miidiyaa irratti ol baatee waggaa 48 waggaa 45 himattee akkanattan gargaaraa ture jettee dhugaan biyya keessa jiru immoo yoo faallaatee fakkeenyaaf an abbaa qabeenyaa wayin beekan jimma keessa hatta gaafa qullubbii Gabriel mana keenya dhufaa turan namni sun mana keenya dhufee keeti mana keenya irraa qullubbii Gabriel deema nama jimmaati namichi sun maqaa isaa illee danda'an dhiise malee beekaa namichi kun abbaa qabeenyaa guddaadha rabshaa guddaa jimma keessatti kaafame gaafa hawaasni wal xuruurse sana jecha gaafa rakkinni way uumame mootummaan nama ergee uummata hordoftoota amantaa kiristaanaa nama hedduu galaafatan sana gaafa sana namni akka lolli kun bismillee jalqabu taasise tokkoffaan namicha kana abbaa qabeenyaa kana kan nama isinii maaru kana jecha mana keenya dhufaan isiniin jedhe kana sana booda takkaa isalleen argine isalleen dhageenya maqaa isaallee baabaadhaa waliin duruuf leeku turani namichi kun inni himatu inni mana dhufe himatu akka waan biyyi guutuun isa jaallatu itti himata haqiiqaan isaa garuu dudduuba isaa waan jiru baagiraawundi isaa hawaasa qofa beeka jecha haganni hawaasa irratti duulaa ture mootummaa wayyaaneetii wajjin haganni hawaasa ficcisiisaa ture hawaasa naannoo sanaatu beeka jecha ijoollee waliin guddatetu beeka kana innaan jira keenya yaanni baaxilaa yoo dhufee jedhe obboleessi kan koo yoo fide sin qeebalu akka nama tokkootti yaanni haqaa dhufee jennaan xalaanni kan koo finnaanis nan qeebalaan yaada haqaa taanaan kana innaan dirqamaan wanta gatiin ta'e biyyiin deeggaruu qaba dirqamaan intini gatiin ta'eedhaaf Jawaarin deeggaruu qaba alaalaa sun lafa kaa'aa sun yaadan nama deeggarsiisa jecha ilaalcha nama deeggarsiisa ilaalcha gaarii jeel namni deemnaan ilaalcha sana deeggarta ilaalcha hamaa qabaannaan immoo irraa dhaabatte jecha kana wanni jiru kana bira immoo dabarfatee gaamma Oromummaatti waan galuu wayii dhufe jecha Oromummaatti galuu waan jedhan tokko dhufe jechaan ati yeroo dhuftee yaadan an kaasee tokko irratti faalleessitu Facebook irratti ati Oromoo miti silaa kuulloodhaan siin jedha fakkeenyaaf sila sinii meen ture kuulloo jechuun arraba miti siin jedhe kuulloo jechuun ummata tokko ummata kabajaadhaan jecha hojii isaa hojjetatee dafqasaa dafqee jiraatu manni kuulloo ati kuulloo siin jedha dhufee namichi kun ati Oromoo miti silaa kuulloodhaa siin jedha maaltu sii gala kanarratti namichi kun mo'amuu isaa sii gala yaada irratti jecha yoommoo kan arrabse kan dura arrabse si ta'e ati dhuftee yaadaan falmuu dhiifte ilaa yaada dhiheessiif yaanni wal falma yaanni wal daaka akkuma yeroo hedduu dubbatamu Jawaar Mohaammed rabbi isaa dheeressu rabbi isaa tiksu inni hunda dubbata waan kana yaanni wal hadaaku Dr. Abiyyiis gaaf nama dubbatu waan kana gaaf hojii irra oolche moon oolchine sana sintu beekan nan galchuun akka mataa kootii tadha wanti dubbataa jiru abaluu deeggaru abaluu faalleessu miti jidduu dhaabadheetan akka nama lachanuu deeggaraan jira akka nama lachuu faalleessaan jedhetan dubbataa jira eenyuun deeggarta eenyuun faalleessitaa isinuun beektu sana waan na gaafattan ofiin qabdan adeemsa korraa yuun beektu kana innaani yaanni wal hafaalleessu yaanni wal hada'u yaanni wal hadaaku eega wal daakee booda yaada tokko raga'a wal arrabsuun goruun barbaachisu sabarraa wal baasuun ati Oromoo miti ati maal miti ati Tigireedha ati Somaaleedha ati Amaaraa laan barbaachisu kun maali jennaan ati gatii yaada biyyi deeggarte Oromoon taatuun gatii yaada Jawaar deeggareef Amaaraan ta'u jecha laa akkas miti yaada barbaadde deeggarii Oromoo taanaan Oromoodha khalas rabbi irratti si khalaqee Oromoodha garuu Oromoo yaada sana deeggartooti mirga keeti kun namni si dhowwuu hin danda'u jecha Facebook irra walii gad deemaa ture Dr. Abiyyiin Oromoo miti Dr. Abiyyiin Oromoo miti an akka mataa kootiitti Dr. Abiyyiin qabsoo Oromootiif faayidaan qabu dogongora hojjetaa jiru jedhame yaada kun akka kan kootina fudhachiisa yaada sirriiti dogongora guddaa hojjetaa jira tan akka mataa kootiitti Dr. Abiyyi waan ol baasaniif dhiiseeti waan namni eegan ol beeqeetti hojjetaa jira tan beeka akka mataa kootiitti jedha ragala garuu Dr. Abiyyi kanatti hojjetaa jira jechuudha Dr. Abiyyi Oromoo miti jechuun wal dhaba jecha Dr. Abiyyi gatii waan Oromoon fayyenne hojjetee nan Oromummaa irraan ba'u maal gobanaa dacee bar Oromummaa irraan baane bar
akkasana oromoo dhimbaa boorati daaraa godhe xuruursee ka'een gaafa oromummaarraan baanenni seenaan garuu barreeffamee hafee jira akkan oromoo xuruurse garuu oromoodhuma jedhama oromummaarraan mulqanu jecha maaliif oromummaan dhiiga gatii ta'eedhaaf irraan mulqamu kan Dr. Abiyyis gaafa ragaa qabatamaa fidde jette sin amana'an wanni amma jedhamaa jiru kun hundi garuu shakkiidha ragaa qabatamaa miti shakkiirra dhaabadhee immoo nama nuwan Abiyyi oromoo miti nam lama sadii na bira taa'ee haasa'uu danda'a mirga isaati haasa'uun shakkii olii gad haasa'uu danda'a amma taakooti shakkuu nan danda'a garuu amanuu hin danda'u ka'us shakkiin amanamu gatii ta'eedhaaf jecha dhugaa qabatama qabu tokko ragaa qabatama qabu wajjin fidanii nama amansiisuudha kana innaan wal faalleessaa yaada keessan keessatti wal faalleessaa ana akka mataa kootiittan amala wayiin qaba yoo argitanii jiraattan feesbuuk irratti amala wayiin qabaan bilisummaa yaadaatti nama akka nama tokkooti feesbuuk irratti waan tokko poost godhee jedhe namni wayii dhufee jalatti polaayitli naamusaan kabaja ofii eeggate yoo gaafii na gaafate yaada wayiin irratti kennate nan qeebalaan akka nama tokkooti gaafa immoo dhufee haala kabaja amantiin eeyneen haala kabaja safuu aadaa keenyaan eeyneen waan hin taane gaafa haasa'uu jalqabe moobaayilli kun kooti akkasuma akkam feesbuuk kanas nabbanatee itti fayyadamaa jira kaardii kanas itti bitate akkasuma akkam maafan sammuu honko rakkisare waan hin ofii kooti harka koo keessaa qabu maafan sammuu honko rakkisa nama yaadattiin amane nama arrabattamanu kalas of jalaa baafta jecha obboleessa koo dhiifa manaa godhii vanni si waliin badee boor rabbi dura dhaabadhee qixaaxamuun barbaadu nagaan na jalaa ba'ii jettee of jalaa baafta jecha kana wanni jiru gaafa adaba namaa wajjin dhabdan komantii irratti ta'u maal irratti ta'u gaafa adaba namaa wajjin dhabdan kalas furmaan jiru maa inni ati naamusa kan qabne si baree namni sun bilookuma si gochaa jecha furmaata ta'a bilookiin sun maaliif nama naamusa hin qabneef namni immoo naamusaan dhufee si gaafatee jennaan naamusaan deebisiif naamusaan hubachiisi naamusaan barsiisi yoo beekumsa nama qabaatu ta'e waan sana irratti kana oromummaa fi qabsoon amma deemaa jiru kun waliin qabatu jechuu barbaadeeti an gaafa qabsoo kana irratti namni kun si deeggare oromoodha gaafa sin deeggare oromoo miti abiyyiin deeggara inni oromoo miti maa inni dee nafxanyaadha kuulloodha nafxanyaan sirna gatiteedha innaan nafxanyaa shakkiin qabuwan namni biyyiin deeggaru nafxanyaa akka mataa kootiittan namni biyyiin deeggaru nafxanyaa attan beekaan ilaalcha nafxanyaa deeggara attan beeka akka mataa kootiitti jecha ilaalcha nafxanyaa deeggara attan beeka ilaalcha nafxanyaa deeggara jechuun immoo atamaara jechuu miti ati oromoodha immoo mirga keeti oromoo ta'uunis rabbisii kenne gatiteedha innaan abiyyiin deeggaru mirga isaati sunis anis deeggaruun mirga kooti atis deeggaruun mirga keeti garuu oromummaarraa si baasuu hin danda'u oromummaarraa si baasuu hin danda'u ani immoo eenyutti yoo dhuftee na gaafatte ati nafxanyaadha sin jechuu nan danda'a maalii jennaan nafxanyaan arraba miti maqaa sirnaati sirni kun nan taa'e ilaalu sirna nafxanyaatti fakkaate kanaaf maqaa kana si kenneen siin jedha deebisaa gahaa ta'a jecha kana wanti jiru kana innaani komantiidhaaf oromummaa waliin qabsiisinaa abbaan barbaade yaada barbaade kennachuu danda'a akka barbaadetti sin faallessuu danda'a isin diduu danda'a yaada sin kennattan mirga isaati garuu jecha maqaa waliif baasuu waan jedhu maqaa waliif baasuu oromummaarraa wal baasuu maqaa walii baasanii ati maarreedha kuulloodha nafxanyaa kan maaliidha kana hin barbaachisu kun yaada yaadaan faallessitee kaatee gaafa namichi kun immoo nama yaada qeebaluudhaaf otoo hin ta'in yaada isaa dirqiidhaan funyoo si fudhachiisuudhaaf barbaadate lakki sirni humnaan yaada si fudhachiisaa kun sirna nafxanyaati akkasi ka humnaan yaada kan fudhadhuun kan nafxanyaati by the way humnaan yaada kan fudhachuun nafxanyummaadha abbaa irrummaa jecha kun nafxanyummaadha dhiifama naa godhi jetteeti nama sana waliin adda baate jecha wal fassahuu jedhama afaan diree dawaatti kana wanti jiru dhumarratti immoo wanti jechuu barbaadu obboleeyyan kan koo warra dhaggeeffataa jirtan nama 200,200 haga 400 warra dhaggeeffataa turtan walii galatti yoo isin mufachiisee jiran dhiifama naa godhaa yoon waan isin yaane dubbadhee jiraadhe ilma namaati sa'aatii dheeraa naasee almost deeqaa meeqa naasee deeqaa 51 naasee deeqaa 51 keessatti dogongora 51 dogongoruun maleechaa ilma namaa gatii ta'e jennaan akkasii dogongoruu 5,100 dogongoruun hin mala waan jecha kana hunda baasee jiraadhe kana jennaani dhiifama naa gootu ilma namaati dogongoruun kan kun mala akka yaadaatti immoo yaada kan kana deeggaruus faallessuus mirga guutuu qabduun isiniin jedha rabbi isin irraa jaallatu xumura irratti immoo isin jechuu barbaadu nam tokko jala kana dhuftanii komantii irratti ustaaza yaada akkamii jammartanii ustaaza maal haasa'uu jalqabdanii laa dura jalaan ustaaza miti waan isa ittiin barbaaduun ustaaza sanaan hin jedhinaan ustaazummaa kan isin hadha dhuftanii naa kennita yookiin irraa fudhattan miti ustaazummaan gaafan baradhee achi gee mataa kooti laffaatii kooti yoo rabbi jedhe inshaallah dandeetii rabbitiin eegasii laffaatii kootiin nan argadha ustaazummaa yoon laffee achi gee utuun achi hin gahin immoo natti hin kennin galatoomaa warri utuu bakka isaan ga'ii waa hedduu fudhateyyuu ittiin sheena eegatii ta'edha jennaan jecha kana jennaani ustaaza naan hin jedhinaan galatoomaa ustaaza naan jechuu irratti
Mu'aaz naan jedhaan obboleessa keessa Mu'aazii ustaaza miti tokkoffaa. Lammaffaa immoo an duraan laayivii shan keessan daawwataan ture ammas in eega maal jammartanii isin jibbee maal anis na jaalladhu hin jenne obboleessa koo obboleettii koo na jaalladhaan jenne na daraa na jala deemaa na jaalladhaan hordofaan jenneen takka folowna godhaa jedhee kadhadheen beekon takka ganaas hin kadhadhuwan. Haqa yoon qabaadhe kottuu folowna godhee na dhaggeeffadhu naa hubadhu. Haqan qabu miti deemna biraa kalas maal na biraa gootaati. Baaxila naasaa jira maal na biraa maaf na dhaggeeffattu yoon baaxilaa isaa jiraadha. Maaltu si rakkise? Moobaayila kan kee keessatti nama tokko kan si dabsu dhaggeeffattaa hin barbaachisu jecha kanatti nama na'an. Yoon sin fayyane nan dhaggeeffatin. Wanti na dhaggeeffattuuf hin jiru jecha kanan siin jedha. Akkanas sin seenee immoo akka tikkasna seetuuf miti kan nan jiraataa jiru jecha akka tina seetu ta'uudhaaf miti kan hin jiraadhuuf. Akka mataa kootiif diin hangam barataa jiru kanatti barnoota ammayyaa hangam baradhe irratti dhaabadheetan barnootan baradhe sana gubbaatti wanti kun akkamitti ilaalama quraanan qara'aa jiru kanarratti wanti kun akkamitti ilaalama jedheetan baalaansi godhee okay kana sirriidha jedhee ragaatti qabaadheetan sanarratti deema jecha malee fedhinnaa kee jalan deemu fedhinnaa kee miti an fedhinnaa lubbuu kootii jalan deemu an fedhinnaa lubbuu kootii tun ta'in waan beekumsi kan kuna dirqee irratti deema akka fedhinnaa lubbuu kootiitiin abaluun deeggaruu barbaaduun kan qommala ولكن قالوا حق نجيرو كربرات أملا كان يناني حق دي قرون درك أمانو رتتا كنا مسلمات كنت أنا كنا مسلمات كنت حق دي قرون درك أمانو رتتا انجل قالوا تحليل إثيوبيا كيس جرو ما سياسة إثيوبيا كيس دي ما جرو كوتا سينا لا يبيرتي واي سياسة بيه كينيا هاسوفنا واي بيه كيس دي ما جرو كنا هاسوفنا سنجل أنا تفي قالوا فتة كنغربتي ولا مون كنا ما سياسة ده مال جتشو Ustaazotiin gariin akkana jalquu jechuu jalqabdee kun siyaasa miti baakoo siyaasa miti siyaasa haasaa yoo jettani wallahi haaseenis na agarsiisa wallahi kan rabbi naa ragaa siyaasa dubbadhaa ustaaza jettanii haasofte na hunda barreeffama irratticha ustaaza siyaasa dubbadhaa ustaaza hin dubbatinaa eega gaasilaa ustaaza jettanii siyaasa jalaa hambisuudha maalii jennaani ustaazummaaf siyaasa wal irratti hin deemuutti beeka namni keenya gatiiteedha jennaan. Nuti immoo ustaazummaa kan didaa jirra warri silaa darasummaa irra jiru hundi ustaazummaa didaa jirra hundi keenya ustaaza miti nuti darasaadha barataadhaati nu obboleessa keessan nuti ustaaza nuun hin jedhina eega immoo siyaasa xiinxalaa jettaniiti immoo wallaahi xiinxallee isin agarsiifne hamma isin ajab jetta nutti garuu gaa eegal tokko xiinxalaniiti biyyatti galuu hin danda'amu jedhanii barana sana sodaannee dhiifne malee silaa waa hedduu xiinxallaa akkasi inshaallah rabbi khayrii haa godhuu kitaaba siyaasaa garuu hedduu dubbisaa. Laayivii hedduun dhaggeeffatina laayivii siyaasaa hedduu dhaggeeffachuurra kitaaba siyaasaa 2-3 dubbisuutu isin eega. Laayivii 15 dhaggeeffachuutti laayivii irra isin dhaggeeffattu maa inni arraba gosaa arraba naannoo arraba gandummaa kana dhaggeeffattu laayivii irratti kitaaba dubbisaa. Kitaaba illee hin dubbifne jechoota hayyuu beektonni siyaasaa gaafa haasa'an dhaggeeffadhaa. Hayyoonni siyaasaa gaafa haasa'an maal haasa'aa jiru laata? Dhugaattoonni isaan jedhan kun jiramoo hin jiru laata? Bakka isaanis ni kennan jala deemaatti dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Kana yaadni kan koo obboleeyyan kiyya gaara dhiifama warri gartee si ilaala qotni jimmaa sirriitti hin galleef hedduuta kan dhiifama sin gaafadhaa. Wanni jechuu barbaade arra oromummaadhaa fi siyaasaas wal qabsiisuun qabsoon maanta na deemaa jirtaas wal qabsiisuun gaarii miti. Kanuma irratti inni guddaan haasa'e